Egaa viidiyoo tana warroota Telegram akkaawuntii qabdan hunda bira akka ga'uuf like, share gochuun irraanfatina. Sababni isaas suuraawwan garaagaraa, viidiyoowwan garaagaraa karaa Telegramaatiin naaf ergaman baay'een isaanii Telegramni namoota baay'eedha. Hatameetiin jira yookaan immoo haak ta'eetiin jira. Kanarraa ka'uudhaan immoo wanti kun babal'achaatiin deemaatiin jira. Hedduu akka namoonni bebbeekamoon Telegramni isaanii haak ta'eetiin jira. Akkanumallee hiriyoonni isaanii, maatiin isaanii even akkuma kontaaktii isin qabdaniitiin yookaan immoo hiriyyaa isin qabdaniitiin namni baay'een Telegram akkaawuntiin isaanii hatameetiin jira. Egaa viidiyoowwan garaagaraa akkanumallee ergaawwan garaagaraa iskiriinshuutii garaagaraa illee kan naaf ergamee jira. Isaan kanneen keessaa linkii akkanaatu nu dhaqqabaa jira kan jedhus asirratti jira. Fakkeenyaaf haay footoshiin በዚህ ዌብሳይት ላይ ኢዩ jedhanii jiratti ዌብsaayitii kanarratti suuraa kan kee ilaali jedhaniini ergasii immoo linkiitu ergamaaf jechuudha. Kana qofaa miti qarshii akkanaas hojjechuu dandeessa asirraa ilaali jedhanii ergamaafis jira. So ergaawwan na dhaqqabe keessaa muraasa tokko kan ta'u mee isin na dhaqqabu ergaa kana asirratti daawwadhaadha. Viidiyoowwan namootaan na ergaman keessaa baay'eetu jira. So isaan kana keessaa tokko isa kanadha kan Telegiraamaan na ergame mee haa dhaggeeffannu. Telegiraamni kiyya haak ta'eera warri Telegiraama kiyya qabdan dhiifama anaa miti footoo san viidiyoo san ka ergaa jiru anaa miti. Namarratti viidiyoo hin taanee fi footoo hin taane deddeebi'ee gadi dhiifamaa jira. Haak godhameera anaa miti. Keessa seenullee hin dandeenye. Akkamitti akka keessa seenuu fi akkamitti akka dhaabu hin beeku. Warri information kanaa qabdan natti hima. Namoonni Telegiraama kiyya qabdan garuu soorii anaa miti kasan ergaa jiru. Anaa miti. Egaa akkuma dhageessan guutumaan guututti mucayyoon kun kan jechaatiin jirtu namni ani viidiyoon isin biratti argamu yookaan immoo hiriyoota kan maatii si biratti guutumaan guututti viidiyoon ergamaatiin jiru viidiyoo qaama saalaa qullaadhaa argisiisu suuraa qullaadhaa kanaa fi kan kana fakkaatan achirratti edit ta'eetiin ergamaatiin jira. Kan ta'e immoo Telegram akkaawuntiin kan koo guutumaan guututti haak ta'eetiin jira harka koon jiru jechaatiin jirti. So kanaaf maatiin keessan ni rifata. Fakkeenyaaf hiriyoota keessan kan isin beektan akkanumallee immoo maatii keessan kan isin beektan maatiiwwan keessan guutumaan guututti suuraa kana yoo argan yookaan immoo viidiyoo kana yoo argan kan ergaa jiru haakarootaadha. So suuraa qaama qullaadhaa akkanumallee viidiyoo qaama qullaadhaa kanneentu namootaaf ergamaa jira. So of eeggannoo isin gootan har'a ni ilaalla jechuudha. So wantoota akkana kana baay'eetu dhaqqabaatiin jira waan ta'eef warroonni haftanis of eeggannoo isin gochuu qabdan as keessatti ni ilaalla. Wanti immoo kanaan dura irra yaaddeessaa taasisee maalidha? Linkiin isiniif ergamu kun hiriyoota keessaniin, kontaaktii keessaniin, akkaawuntiin keessan kan Telegiraama haaka erga ta'e haakarootaan booda kanaan dura ni fudhatan. Amma immoo maal godhanii maqaa hiriyoota isin qabdaniitiin namoota bebbeekamoo hiriyyaa qabaachuu dandeessan, abbaa warraa, jaalallee qabaachuu dandeessan, hiriyoota keessan, firoota keessan qabaachuu dandeessan, akkanumallee warroota abbootii amantaadhaa achi keessa qabdan, ustaazota adda addaa, qeessota adda addaa warroonni qabdan maqaa jaraatiin isiniif ergama jechuudha. Afaanota garagaraatiin afaan Ingiliffaatiin ergama, Amaariffaan ergama, Oromiffaan ergama, afaanota baay'eedhaan yeroo ammaa kana miseejiin kun ergamaatiin jira. Ergasii immoo nama ati amantuudha, kontaaktii keetii, hiriyyaa kee ta'uu danda'a, maatii kee ta'uu danda'a. So ati linkii san ni tuqxa direct Telegram akkaawuntii keessan ni dhabdan. Kana dura wanti isin gochuu qabdan maalidha? Viidiyoo keenya kanarraa keessatti ni ilaalla. Akkanumallee Telegram akkaawuntiin keessan salphumatti akka haaka hin taaneef yookaan immoo akka hattoota harka hin galleef wantoota isin gochuu qabdan shantu jira. Wantoota shanan kanneen ilaalla. Dabalataan immoo of eeggannoo isin gochuu qabdan isiniin dhaqqaba. Moor immoo hattoota harka erga seenee booda Telegram akkaawuntii keessan deeffachuun hedduu ni ulfaata. Sababni isaas information keessan guutumaan guututti ni jijjiiru. Kan isaan jijjiirre maalidha? Kontaaktiiwwan keessan hiriyoota isin qabdan kanaan dura Telegram irratti chat walii gootanii fi information achirratti argamu san jijjiiran. Kan jijjiiran maalidha? Salphumatti iimeeliidha yoo ta'e iimeelii keessan jijjiiran. Salphumatti akkuma haa godhaniin lakkoofsa bilbilaa yoo ta'e lakkoofsa bilbilaa keessan direct yeroo maan jijjiiru. So kanarraa of eeggannoo isin gochuu qabdan maalidha? Wajjin dhaqqabna jechuudha viidiyoo keenya kanarraa keessatti. Viidiyoon kun haxantamaan kan hojjetteedha. Nama baay'ee bira akka gahu gochuu hin dagatinaadha. Egaa warroonni karaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin na daawwatan viidiyoo kana guutuu isaa argachuu kan dandeessan chaanala kan koo Guddicha Soofumar app irratti achirraa daawwachuu ni dandeessan. So amma gara furmaataatti adeemnu. Egaa yeroo hundayyuu Telegram irratti ergaan isin bira gahu hanga wanti kun adda bahutti fi maan booda Telegramnis wantoota tokko sakuriitiidhaaf ni sirreessa jenneetiin eegna. So kanaaf ammaan booda wanti isin gochuu qabdan maalidha? Tokkoffaa liinkii eenyurraayyuu isiniif ergamu tokkochayyuu hin tuqina. Hamma wanti kun sirraa'utti. Even maatii keessan ta'uu danda'a. Hiriyyaa keessan ta'uu danda'a. Nama kamirraayyuu kan isiniif ergamu hin tuqina. Liinkii wanta jedhamu. Nama saniif bilbilaati namni sun normaalii keessan ta'uu isiniif erguu yoo adda baafattan qofa tuqa.
Sababni isaas linkii kanarratti kilik yeroo gootan fakkeenyaaf linkiin kun asirratti argama. Isa kanarratti kilik yeroo gootan direct al tokkoon akkaawuntii keessan kan telegiraamaa dhabuu dandeessan jechuudha. So kanaafi wanti isin gochuu qabdan maalidha? Amma keessa seenee telegiraama irratti wantoota sirreeffachuu qabdanii fi of eeggannoo isin gochuu qabdan isin naa qabu. So of eeggannoon isin hanga ammaatti yeroo ammaa kana gochuu qabdan tokkoffaa maalidha? Linkii kamiyyuu kilik hin godhina. Linkiin eessaaf ergameyyuu bilbilaan adda baafadhaatii linkii sanarratti kilik godha. Tokkoffaa of eeggannoo isin gochuu qabdan kanadha. Of eeggannoo lammaffaadha. Security Telegram akkaawuntii keessanii jabeeffadha. Sitingii keessa seenaatii sitingiiwwan amma isinitti agarsiisuudhaaf deemu kanneen guutuu isaa check godha. Hak ta'uu keessanillee xalafamuu keessanillee check godha warroonni harkaa qabdan. Almost warroonni jijjiira hak taatan salphamatti deeffachuun hin danda'amu. Garuu hamma tokko hanga isinii akka isiniif yaalluuf kontaakti na gochuu dandeessan lakkoofsa bilbilaa akkanumallee username asirratti argamu. Namoonni baay'eenis naaf ergaatiin jirtanii hakaroonni information guutuu ni jijjiira waan ta'aniif deebisanii argachuudhaaf hedduu tokko nama rakkisaa iyyannoo garuu dhiyeeffachuun ni danda'ama. Telegram irratti information keessan kan kanaan dura ture Telegram akkaawuntii ittiin banachuu keessan eenyummaa keessan kan ibsu yoo kan jiraatu ta'e jechuudha. So amma mee guutumaan guututti garasitti seennee akkamitti akkaawuntii keessan sakkuur gochuu dandeessan kan jedhu check haa goonu. So Telegram irra erga seentanii booda profile irratti kilik gootanii ergasii immoo gara sitingiitti seentanii sitingii irra seenuun isin dhiba jedheetiin yaadu ergasii immoo privacy security kan jedhu ni argama security keessa seentan. Ergasii immoo asirratti wantoota argaman kanneen jabeeffadha. Tokkoffaa two step verification dha. Two step verification jechuun passwordin keessan ni jira. Passwordin keessan kan Telegiramaa two stepin garuu isatti aanee kan dhufu jechuudha. So passwordii keessa yoo kan cabsu taate two step verification akka hin cabsine gochuu jechuudha. Mana balbala lama qabu jechuudha wanta biraati miti. So isa kana sirreeffachuudhaaf two step verification kan jedhu kanarratti kilik gootanii asirratti set password kan jettu irratti kilik gootanii passwordii mataa keessanii asirratti uumtan. Enter jettanii asirratti jechuudha. Passwordii mataa keessanii kana dagachuu hin qabdan. So passwordii mataa kootii asirratti ni uuma. So passwordii kana gonkumaa dagachuu hin qabdanii ergasii immoo next jettanii asirratti mallattoon xiyyaan argamti asirratti kilik gootan. Ammas isa jalqaba san ara deebitanii galchitan. Ergasii ammas mallattoo xiyyaa irratti kilik gootan next jettan. Ammas password hunt wanta jedhamutu jira. Password hintiin kun maalidha? Akka tasaa passwordii keessan kana yoo dagattan isa kana fayyadamuu dandeessanii jechuudha. So password hintii keessan isa addaa gootan kan duratti irra. So isa san yoo dagattan isa kanaan salphamatti banachuu dandeessan waan ta'eef. So itti guuta jechuudha. Ergasii immoo wanti guddaan asirraan amma kan hojjetan jechuudha. Wanti guddaan asirraan tokkoffaa recovery email keessan asirratti galchitan. Recovery email keessan asirratti galchuun kan isin fayyaduuf kanaan dura email keessaniin yoo akkaawuntii keessan kan Telegiraamaa waliin qunnamsiisin asirratti wal qunnamsiiftan jechuudha. Recovery email keessan bifa sirrii ta'een isa sirriidha. Email normal ta'e jechuudha. Kan sirriitti amma hojjechaatiin jiru asirratti ni guuttan jechuudha. Ergasii immoo next, okay? Email kanarratti amma immoo password itti ergama. So password kana gara email sanitti deemna jechuudha. Password digitii ta'edha. So gara email itti deemna as keessaa baanee achirraa OTP ni ergama. Isa marragaagacaa jennu jechuudha waan biraatii miti. So email keenya keessa ni seenna. Ergasii immoo OTP haala kanaan gara Telegiraama keessan email keessanitti isiniif ergama jechuudha. Akka Telegiraama keessanirraa OTP garanatti ni ergama. Kan eessarraa jechuudha salphamatti bakka itti guunnerra. So OTP kana maal gootan asirratti copy gootan digitii 6dha. Isa kana nam tokkotti argisiisuu hin qabdanii save godhadha. Okay? Ergasii immoo asirratti paste gootan. Asirra fidanii paste gootan. Ergasii immoo paste erga gootanii booda password set isiniin jedha. Return to settings kan jettu irra kilik gootanii ergasii immoo maal isin gaafachuu danda'a? Enter password isiniin jechuu danda'a. Password keessan enter godhaa isiniin jedha. Ergasii immoo next jettaniin itti galchitanii jirtan jechuudha. Asirratti ilaaladha. Change password keessan jijjiiruu dandeessan. Asumatti immoo change recovery email kan jedhu ni argama asirratti jira. Isaanis asirratti dhufaniiti jechuudha. Guutumaan guutuutti daataa keessa kan jiran. Password isaan keessanii jijjiiratanii change recovery email keessanii jijjiiran jechuudha asirratti. So salphamatti tokko isa kanaan amma asirratti on ta'eetiin jira. Inni biraa immoo pass lockidha. Pass lockii kanarra kilik godhaatii asirratti password keessan itti galchuudhaan pass lockii keessan jechuun ashaaraa harkaatiin bilbila keessan banadha. Inni kun hedduu tokko salphaadha. Faana bu'aadha. Inni biraa immoo passkey'dha. Passkey keessan itti galchitan. Asirratti passkey'n maal akka fakkaatu asirratti ibsaadha. Create passkey jettaniin. Asirratti passkey mataa keessanii create gootan jechuudha. Kan protect your account isinii jedha. Asumarratti passkey kan kee ashaaraa keessanii jechuudha. Mataa keessanii noomtanii ergasii immoo passkey asirratti itti galchitanii salphaamatti ni xumurtan jechuudha. Passkey uumuun hedduu tokko salphaadha waan ta'eef yeroo gubuun barbaadu.
Inni biraa immoo inni afuraffaadha kan ilaallu device kan jedhu ni argama asirratti. Device kan jettu kana keessa seenuudhaan as jalatti namni hack ta'e kan isin hin beekne kan galmaa'ee yoo jiraate remove godha, delete godha. Fakkeenyaaf asirratti kana kenneen keessaa tokkochi yoo jiraatu taate isarra kilik gootanii ergasii immoo delete gootan. Even lakkoofsi isin hin beekne yookaan immoo device isin hin beekne as jalatti jira taanaan isarra kilik godhaatti delete godha yookaan immoo terminate all other seasons kan jedhu ni argama. Isarra kilik gochuudhaan guutumaan guututti hundayyuu ofirraa haquu ni dandeessan. So steppiiwwan kanneen itti fayyadamuu hin dagatinadha. Ammas irra deebiidhaan wanti isiniif ibsuu barbaadu maalidha? Wantoota nama isiniif ibse kana jabeeffadhaadha. Hakaroonni immoo erga hack isin taasisanii booda information keessan akkamitti jijjiiruu danda'anii kan jedhu hedduun keessan gaafachuu dandeessanii salphumatti edit godhan. Asirra dhufanii edit profile irratti kilik godhanii ergasii immoo account irratti kilik godhanii ergasii immoo account irratti kilik erga taasisanii booda information keessan lakkoofsi bilbilaa asirratti argama, username keessan asirratti argama, wanti hundumtuu asirratti argama. Asirra dhufaniiti wanta hundayyuu jijjiiran. Ergasii immoo deebistanii ergachuudhaaf hedduu tokko rakkisaadha. So kanaaf rakkoon kun osoo isin qunnamin sirreeffadhaan ergaa kan koo kanarraati. Egaa information kana kan isin hin dhaqqabeef yeroodhaan jechuudha. Namni hundumtiniyyuu yeroo ammaa kana namoota baay'eetu Telegram akkaawuntiin isaa hack ta'eetiin jira waan ta'eef akka irraa fayyadamtaniif viidiyoo kana like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Warri YouTube channel kanaaf hawwatan information kana namoota baay'ee bira akka dhaqqabuuf ittiin share ittiin gochuu hin dagatinaa. Akka irraa fayyadamtan immoo abdiin qaba. Kanarraa asirratti horree jira. Yeroo itti aanu immoo viidiyoo biraatiin wal argina. Hangasitti nagaan naa jiraadha.